Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaalatamoo hordoftoota YouTube chaanalii Abbush Mobile Apptu. Har'as barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isiniif qabadhee dhufee jira. Namoonni sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamtanii kan akka WhatsApp, Imo, Telegram, Messenger, TikTok, appiiwwan sooshaal miidiyaa garaagaraa hedduutu jira jechuudha. Ammaaf bilbila kiyya kanarratti kan argamu akkuma argaa jirtan WhatsApp, Messenger, TikTok akkasumallee Telegram jechuudha. Bilbila keessan irratti appiiwwan sooshaal miidiyaa nama waliin ittiin haasoftan jechuudha hedduutu jiraachuu ni mala. Wanti isinitti agarsiisu daawwattoota kan koo Imoodhaan yoo nama waliin haasoftan Imo haa ta'u appii sooshaal miidiyaa kamiyyuu haa ta'u yoo nama waliin haasoftan sagaleen isinitti dhaga'amuu didee sagaleen keessan immoo namatti dhageessisuu didee isin rakkisee jira taanaan haala kamiin akka sirreeffatan isinitti agarsiisa. Nama fakkeenyaaf Telegram irratti isinitti agarsiisu. Telegram irratti al tokko irra qaqqabdanii tursiiftan harka keessan irra qaqqabdanii yeroo tursiiftan akka kanatti mallattoo i fakkaatu tanarratti gara gubbaa kanarratti isiniif baasa jechuudha. Mallattoo akka i jirtu tana jechuudha. Isirratti yeroo tokko gad tuquudhaan akka kanatti keessa isin seensisa. Notification kan jedhu kanarratti isarra seentanii isa kanallee allow irratti deeffattan jechuudha. Amma allow irra jira sirriidha. Inni itti aanu inni murteessan permission isa jedhu kana jechuudha. Permission isa jedhu kanarra seentanii as keessatti microphone kan jedhu irra seentan. Microphone isa jedhu barbaaddanii microphone isa jedhu kanarra seentan jechuudha. Asirratti jalqaba irratti allow only will the using the app jedha. Lammaffaa irratti ask every time jedha jechuudha. Isa lammaffaa kanarra kaawwattan yeroo hundaayyuu sagalee nama waliin haasa'uu yeroo barbaadan hayyama isin gaafata jechuudha. Permission isin gaafata. Isa sadaffaa kanarra yoo jiraate don't allow isa kanarra yoo jiraate sagaleen keessan namatti hin dhaga'amu. Sagaleen namallee isinitti hin dhageessisu jechuudha nama waliin yeroo haasoftan. Kanaafuu isin kan gochuu qabdan ka jalqabaa kanarra kaawwachuu qabdan jechuudha. Allow only will the using the app isa jedhu kanarratti deeffachuu qabdan jechuudha. Yeroo hundaayyuu sagaleen keessan namatti dhaga'ama. Sagalee qulqulluudhaan haasa'uu dandeessan jechuudha. Akka kanatti sagalee isinitti dhageessisuu didee jira taanaan Imoon haa ta'u, WhatsApp haa ta'u, TikTok, Messenger haa ta'u steppiin isaa tokkuma jechuudha. Amma fakkeenyaaf Messenger irraa seennu irra qaqqabdanii akka kanatti mallattoo i tanarra seentanii steppii jalqaba isinitti agarsiisa jechuudha. Appii kamittuu haa ta'u, WhatsApp isaa ta'u, kamiyyuu haa ta'u steppiin isaa tokkuma akkuma jalqaba isinitti agarsiisaniin sirreeffattan jechuudha. Notification kan jedhu kun amma block irra jira. Isa kanallee on irratti deeffachuu qabna jechuudha. Inni itti aanu permissioniidha. Akkuma jalqaba isinitti agarsiise microphone irra seentan. Microphone irra seentanii don't allow jedha. Amma messengeriidhaan yoo nama waliin haasa'u sagalee hin dhageessisu jechuudha. Maaliif don't allow isa jedhu kanarra jira. Isin maal gochuu qabdanii allow only will the using the app kan jedhu kanarratti deeffachuu qabdan jechuudha. Akka kanatti sagalee isinitti dhageessuu dide sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Subscribe, like gochuu hin dagatinaa. Hanga barnootatti aanu walitti deebinutti nagaan turaa turtii gaarii.